Tiraamp Jawaar Ameerikaarraa ari'uufii jedhan. Ashama akkam ooltan daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jenna. Guyyoota afur moo akkas booda deebinee dhufnee jirra. Har'allee dhimma jabaaf dhufnee isinis baga nagaan nu eegdanii jalqaba irratti warri maatii Voice of Oromiyaa taatan kan yeroo gabaabaa keessatti YouTube kana guddisaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jecha. Har'a immoo dhimma jabaa tokkoof dhufne. Kunis ijoo dubbiiti edarraa jalqabee namoonni hedduun maxxansaa jiru. Doonaald Tiraamp Jawaar dabalatee namoota hedduu siyaasaa Itoophiyaa Ameerikaarraa ari'uuf jira jedhan. Hedduun namoota poostii maxxansaa jiraniin. Namoonni kana maxxansan qaamota mootummaati. Dhimma Tiraamp Jawaarii fi namoota siyaasaa Ameerikaarraa ari'uuf jira jedhan irratti waa dubbanna. Gaafa ijoo dubbiitti dhufnu kaleessa galgala ture mootummaan Ameerikaa ibsa jabaa tokko kan baase. Ibsa kun dhuguma baqattoota Itoophiyaa Ameerikaa jiraniif waan rifaasisaa ture. Mootummaan Ameerikaa eegumsa seeraa baqattoota Itoophiyaatiif kennaa ture guutummaatti adda kuteera. Eegumsi seeraa kun TPS kan jedhamudha. Waggootaafis lammiileen Itoophiyaa kanarraa fayyadamanidha. Eegumsi seeraa yeroodhaaf kennamu kuni lammiilee Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsaatiin, balaa uumamaatiin yookaan sodaa nageenyaatiin biyya isaaniirraa baqatanii gara Ameerikaatti sodaatanii baqataniif kan kennamaa turedha. Haa ta'u malee kaleessa galgala ibsa baaseen sagantaa TPS kan gartee lammiilee Itoophiyaa fayyadamaa godhaa ture kana adda kutuu ibseera. Lammiileen Itoophiyaa waggootan dabre fakkeenyaaf sababa waraana Tigraayin, sababa waraana Oromiyaatiin, sababa waraana naannoo Amaaraatiin baqatanii Ameerikaa galanii Ameerikaatti ammoo hayyama yeroo kan TPS kana fudhatanii akka deebisan amma booda TPS akka hin dalayne mootummichi ibsee jira. Jalqaba bara 2022 wanta kun ka hojiirra oole jechuun mootummaan Ameerikaa lammiilee Itoophiyaa sagantaa TPS jalatti galmeessuu kan jalqabe. Sana booda wanta kun ji'a 18 akka turuufaa murtaa'ee ture. Haa ta'u malee haga waggoota 3 dabre wanta kun itti fufee lammiilee Itoophiyaa baqatanii Ameerikaa seenaniif dahoo ta'ee eegaa ture. Amma garuu bulchiinsi Doonaald Tiraamp TPS waan jedhamu adda kuteera. Nam tokkoyyuu baqataa ta'ee kan Itoophiyaa irraa dhufee namoonni sababa waraanaatiin baqatanii as dhuftan kan TPS jalatti galmooytan narraa deemaa jechaa jira. Yookaan ammoo lammiileen waggootan 3 dabre sagantaa TPS kana jalatti Ameerikaatti galmaa'anii jiraachaa turan amma akka gara biyya isaaniitti deebi'an mootummichi gaafateera. Namoonni kun irra caalaan isaanii namoota siyaasaa akka ta'an ni himama. Namoonni nagaatillee waraana sodaatanii kan baqatan hedduudha. Akka gabaasni Aljaziiraa jedhutti lammiileen Itoophiyaa TPS jalatti galmaa'anii Ameerikaa jiraachaa jiran 5,000 ta'u. Namoonni kun hundi galuu qaban jee jira Tiraamp. Baqattoonni Itoophiyaa jechuudha. Baay'ee gaddisiisaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan ulfaataas ture lammiilee hedduudha. Ameerikaan garuu kaleessa galgala ibsa baaftee lammiileen kun hundi akkanarraa galan. Kan ammoo fedhii isaatiin harka kennatee gala barbaadu doolaara 1,000 akka fudhatu dabrees xiyyaara bilisaan akka biyya isaatti deebi'u jetteetti Ameerikaanii. Walumaa galatti lammiilee waraanaas ta'ee yookaan maallaqa barbaadaaf Ameerikaa seenanis narraa deebi'aa jetteetti. Egaa akkuma beekamu bulchiinsi Tiraamp erga aangoo qabatee waggaa akkaarraa baqattootaaf qormaata jabaa ta'eera. Bulchiinsi Tiraamp guutummaatti baqataa seeraanis ta'ee seeraan ala jiru kan biyya alaa hedduu isaanii yaasuu irratti argama. Baay'ee lammiilee Itoophiyaa irratti guddoo yoo xiyyeeffatu amma dura hin argamne amma garuu lammiilee Itoophiyaa biyyi teessan nagaa qabdi. Akka jalqaba gaafa TPS jalqabeetii miti yookaan ammoo akka jalqaba jennee miti. Amma waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffameera. Muddee dabre waggaa akkaarraa naannoo Oromiyaattis waliigalteen araaraa mallatteeffameera. Narraa deemaa jechuu jirti Tiraamp ija. Haa ta'u malee namoonni narraa deemaa jechuudhaan Tiraamp gaafate kun tokko tokko maqaan hin baane. Baay'ee kan na ajaa'ibe garuu erga kaleessa mootummaan Ameerikaa baqattoonni Itoophiyaa akka galan je'ee murteessee kaasee warri mootummaa waliin hidhata qaban qaamonni mootummaa keessumaa'u gareen dijitaal milishaa jedhaniin tuni kan raayyaa miidiyaa jedhaniin tuni namoota siyaasaa gurguddaa maxxansanii Tiraamp namoota kanaan irraa galaa je'ee jira jechaa jiru. Fakkeenyaaf amma Jawaar Mohaammed, Lidatu Ayyaloo dabalatee gaazexeessitoota Itoophiyaa waggootan dabre Ameerikaa seene Tiraamp ofirraa galchuuf gara biyyaatti galchuuf jaanii bal'inaan oduu ammaa jaanii wayita maxxansan argaa ture. Ilaa guyyaa kanallee wanta kun bal'inaan deemaa ture. Dhugumatti namoonni hedduun siyaasaa Itoophiyaa sagantaa TPS kana jala galmaa'anii waggootan dabre jiraachaa turan. Amma garuu namoonni kun haanarraa galan jechaa jira. As keessa ammoo namoonni ulaagaa barbaachisu hunda guutanii TPS jala hin jirre kan Ameerikaa keessa jiraatanillee ni jiru. Asitti
waa'ee Jawaaritti deebina. Mootummaan Ameerikaa abaluu narraa gala hin jenne. Namoonni hedduun garuu suuraa Jawaarii fi Lidatuu fa'aa maxxansanii jara galchuuf deemaa jiran. Dhuguma amma gaaffii guddaan Jawaar Ameerikaa jiraa? Dhuguma immoo mootummaan Ameerikaa ni galchaa isa ijoodha. Gaaffii jabaa tanatti deebina. Waan kana immoo hunda dubbanneerra waan ta'eef. Jawaar amma Ameerikaa jiraa? Yookaan biyya Ameerikaa jiraachaa jira waan jiru yoo laalle Jawaar amma Ameerikaa hin jiru. Ameerikaatti ni deddeebi'e garuu jireenyaaf amma Ameerikaa hin jiru Jawaar. Gaaffii Jawaar eessa jireetti namoonni hedduun akka gaafatan nan beeka. Ameerikaa jireenyaaf Jawaar tasumayyuu waan jiraachaa jiru natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf guyyoota dabre torban tokko dura Ameerikaa akka jiru argee ture waan inni maxxansarraa hubadheen ture. Haa ta'u malee Jawaar jireenyaaf akka namoonni isatti dhiyaatan jedhanitti Jawaar ammatti jireenyaaf Jarmaniidha kan jiraachaa jiru. Malee Ameerikaa miti. Biyyoota Awurooppaatti filatee jira. Sababiin isaa akkuma beekamu Jawaar osoo gara biyyaatti hin deebiin bara 2018 gaafa biyyatti deebi'u dura lammii Ameerikaati. Ta'us garuu sababa paartii siyaasaatti dabalamuudhaaf immoo dirqama paaspoortii biyya sanii deebisuu qabda. Gaafa biyya galee inni paartii KFO'tti dabalamu mootummaan paaspoortii akka deebisu gaafatennaan Jawaar paaspoortii deebisee KFO'tti dabalame. Amma lammii Ameerikaati miti. Ta'us garuu namoota kaan caalaa Jawaar har'a Ameerikaatti osoo kolugaltummaa gaafatee fudhatama qaba. Haa ta'u malee akka odeeffannoo amma qabuutti yoo ta'e Jawaar kolugaltummaa yoo ta'es biyya Jarman yoo gaafaterraa kan hafe Ameerikaa jiraachuudhaaf fedhii akka hin qabne dabrees Ameerikaa jiraachaa akka hin jirre mirkaneeffadhee jira. Haa ta'u malee torban dabre akkuma isin jedhe Ameerikaa ture sagantaa wayii irratti illee hirmaatee ture. Ameerikaa kan dhaquuf ammoo maatii qaba, ilmaan qaba. Saniif deddeebi'a yoo ta'erraa kan hafe jireenyaaf Ameerikaa hin jiraatu jechuu barbaadeeti. Kanaaf Tiraamp Jawaar biyya galchuu hin jiru jechuu kiyya. Lidatuu Ayyaloofaatti yoo dhufne dhugaadha. Lidatuun Ameerikaa jiraachaa jira. Namoota TPS jalatti galmaa'uun keessaa illee Lidatuu nama tokko jedhee amana. Dhimma Lidatuu gaafa kaafnu immoo waan jabaa tokko hubachuu qabna. Qaamonni mootummaa irra Lidatuu faan biyya galuuf deeman. Waaw jaanii maxxansan kun gaafa isaan biyya galan itti roorrisuudhaaf akka ta'e ifa. Osoo dubbannu namoonni siyaasaa kun biyya galuu ni jibbanii waan jiru kaasuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Jawaar dhugumaan biyyarraa ari'ameera jechuu ni dandeenya. Lidatuu Ayyaloo gaafa biyyaa deemu gara Ameerikaa gaafa deemu wallaansaaf deeme. Mootummaan akka inni hin deemne dhoorkeeti mana murtiitti mootummaa himatee mootummaan kanumaa biyyaa makkana waggaa 4 arraati jechuudha. Mootummaa kana himatee sana booda manni murtii Lidatuudhaaf hayyame Lidatuun Ameerikaa deeme. Ni yaadattu yoo ta'e baruma kana gara jalqabaa natti fakkaate hunda goruu baadhee Lidatuun biyyattiin gala jee waan hunda tikeeta hunda muratee fixee buufata xiyyaaraa gaafa guyyaan isaa ga'u daandiin qilleensa Itoophiyaa xalayaatti barreessee Lidatuutti xalayaatti barreessee xiyyaara keenyaan balali'uu hin dandeessu jaaniin daandiin qilleensa Itoophiyaa guddaan kun Lidatuun nama siyaasaa guddaa Itoophiyaati. Sababii isaa gaafa gaafatu mootummaan Itoophiyaa Lidatuu hin fidinaa jee kan juutu isaaf deebi'ee jechuudha. Lidatuun akkasitti gara biyya isaatti galuudhaaf waan hunda xumuratee osoo dubbannu Lidatuun faannoo wajjin hariiroo qabaa jedhamee Itoophiyaa mana murtiitti himatamee jira mootummaadhaan. Haa ta'u malee eega isaan na himatanii galeetiin ifirraa falmaa mana murtii dura dhaabbadhee mootummaa dura jeeti biyya galuudhaaf kennamni san. Ani nan quudhaaf beekamtii kennaaf Lidatuudhaaf biyya isaatti deebi'een mootummaa ofirraa falmaa jechuun karaa nagaatiin dhiirti akkasiin turre jechuudha. Baay'ee kan si gaddisiisu garuu hin turre wagguma kana gara jalqabaa natti fakkaata. Lidatuun akka biyya hin dhufne jee mootummaa murteessee seenaa Itoophiyaa keessatti qondaalli siyaasaa tokko biyya naggaluu hin qabu jechuudhaan mootummaan yeroo duraatiif biyya isaatti nama tokko galuu dhoorke Lidatuu irratti agarree jechuudha. Already Lidatuun biyya hin qabu nus mataan keenya biyya hin qabnu gaafa san murteessine jechuudha. Mootummaan biyya irraa baatee gaafa biyya deebuu deemtu yoo badii qabaatte seedha yookaan ammoo akkuma nama tokko jiraata jechuudha. Lidatuun ammoo mootummaan na himateera himannaa kana dhaqeen firraa falma jee gara biyyaa galuudhaaf ka'ee waan hunda xumurate. Ta'us garuu mootummaanis qabsoo karaa nagaa ni sodaata nama isaan falmus waan sodaatuuf Lidatuu akka biyyaatti hin galle dhoorkee jechuudha. Gaafa ijoo dubbiitti deebinu garuu har'a Lidatuu mootummaan Ameerikaaf raari'uuf deema. Jaanii gaafa haasawanii yaaddeetta amma Ameerikaan firraa seeriitti jaaniiti biyyatti gaafa inni galee itti roorrisuuf deemanii jechuudha. Hagaan hubannoo qabutti mootummaan qabsoo nagaa akka sodaatu ifa amma namoota akka Lidatuu sunitti roorrisuudhaaf karoora akkasiifaa qaba. Lidatuu immoo gaafas dhoorkanii har'a maaliif akka gammadan
gaafa yaaddu roorroo jabaadhaaf qophaa'uu isaanii agarsiisa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yoo ta'es lidatuu fa'aa gara biyyaatti deebi'uu nan shakkaa. Already lidatu mootummaan Ameerikaa haga barbaaduun eeguu ifiifuu biyya galuu fedha waan ta'eef deemuu mala. Immoo namoonni siyaasaa biraa mootummaan Ameerikaa galchuuf jirus jiraachuu malanii namni hagammaatti beeku lidatuuf Jawaar gurguddaadha. Kanammoo jarri mootummaa nuuf galan jaanii gammadaa jiran. Gaafa sun maaliif galuu dhorkitanii har'a gammaddanii jennee isaan gaafachuu barbaadna. Anyway Jawaar hin galu. Jawaar ammatti Ameerikaa keessaas hin jiraatu. Jawaar Ameerikaa keessa jiraachuuf illee fedhaa waan qabu hin fakkaatu isiniin jechuu kiyya. Kun akkasi ammoo baqattoota Itoophiyaatiif kan Ameerikaa jiraataniif baay'ee gaddina. Keessumaa baqattoonni Oromoo baay'een isaanii sagantaa TPS'n irraa akka hin fayyadamne ibsa Ameerikaan baaftee irraa ni hubanna. Namoonni sagantaa waggaa 3 dura eegala kanarraa fayyadaman dhalattoota Tigraay turan. Lammiileen Itoophiyaa kaanis numa jiranii akka dhalattoota Tigraay hin gaanii. Inni mootummaan Ameerikaa eegumsa seeraa baqattoota Itoophiyaatiif kennaa ture adda kutuu kana fakkaata. Hundaafuu namoonni isin eedan garii hin galu, garii ni gala. Garuu gaafa namni fedhiidhaan galuu barbaadu maaliif dhorkitanii jennee asitti xumurra.